ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما شاء الله تبارك الله قالت هوما هندك السنو وري فولورسي أستاذ إبساء آه gammachiiftanii fooloowarsii 500 galchitan hundi keessanuu fooloowarsii gootan galatooma yeroo gabaabaa keessatti rabbiin isin haa gammachiisu akkanumatti nama waan gaarii hojjetu jajjabeessuuf haamilee ta'uun keessan itti haa fufu wallaahi hedduu tokko nama gammachiisaa maasha Allah tabaarakallaa ammallee akkanumatti nama waan gaarii hojjetu jabeessuu irraa duubatti hin deebiinaa maasha Allah yeroo gabaabaa keessatti isaan kan kennaniif ji'a tokko son guutiin yeroo gabaabaa keessatti ustaaza gammachiiftanii hundi kennaa gammannee jirra maasha Allah tabaarakallah hedduu tokko namatti tola hedduu tokko nama gammachiisa isaanis akkasuma waan islaamaa barbaachisu hojjechuuf dubbatanii jiranii wallaahi hundi keessanuu harkaa fayyaa argadhaa jiraadhaa galatooma rabbi isin haa gammachiisu addunyaa akiraa horra osoo halkanii guyyaa hin jedhin viidiyoolee irra hojjettanii kan sheer gootanillee kan laayik gootanillee kan fooloo gootanillee hundi keessanuu galatooma baarakallaa fiikum jazalakum khayran galata isinii malaa jechuudha nama ulamaa'ii waan gaarii hojjetu bira dhaabattanii sadar yeroo gabaabaa keessatti 500 galchuufisaniif galatooma hordoftoota kiyya salaamtaa isin gaafachuu hin daganne assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu kabajamtoota fi jaallatamtoota daawwattoota hordoftoota yuutub chaanaal kee jalatti argamtan warroonni amantaa birallee ashama harka fuunee hundi keessanuu alaa biyya keessaa xiqqaa guddaa amantii kutaa ganda osoo hin jenne hundumti keessanuu baganaaf jiraattanii faamilii kiyya uummata qashtii uummata qaalii uummata jaalalaa naaf jiraadhaa isiniin jedha. Hunduma keessanuu nageenya kiyya qilleensarraan isin haa qabu biyya alaa ka biyya keessaa kan daawwattanii viidiyoo yuutuub chaanalii kee jalqabarraa hanga ammaa kan faana jirtan akkasuma kan laayikii gootanii kan sheerii gootanii kan koomentii barreessitanii kan sabskiraayibii gootanii yaada keessan naaf qooddanii kan jabaadhu jettanii hundumti keessanuu galatoomaa horrii haaraa dhuftanillee ani haa dhufuu baga nagaan dhuftanii welkaam isiniin jedhee jira. Chaanaal kun chaanaala keessanii yoo isinitti tolee sabskiraayibii gochuun laayikii sheerii gochuun na jajjabeessuu hin dagatina isiniin jedha. Akkasii hordoftoota kiyya gammachuun kiyya kan har'aa viidiyoon kiyya kan har'aa kan ustaaz ibsaatti jechuudha. Maashaallah tabaarakallaa fooloowarsii 500 yeroo gabaabaa keessatti gahanii jiranii maashaallah tabaarakallaa ammallee rabbiin akkanumatti addunyaa kiraa isaan haa gammachiisu. Yeroo gabaabaa keessatti guutanii gammachiistanii nu hundi kennaa gammannee jirra gammachuun isaanii gammachuu kenna rabbiin ulamaa'ii kenna mara waan isaan jedhanii waan isaan dubbatan kan yeroo gabaabduu fudhataman chaalenjii isaanii kenname maashaallah yeroo gabaabaa keessatti fooloowarsii 500 galchanii jiranii hordoftoonni hundi isaaniitu jechuudha maashaallah tabaarakallaa 500 miti miliyoonatu isaanii mala. Maashaallah uummanni hundi keessanuu galatooma jaalala isaanii qabdan mul'istanii jirtanii jechuudha yeroo gabaabaa keessatti fooloowarsii chaalenjii isaanii kennan. Chaalenjiin isaanii kana fakkaataa maashaallah tabaarakallaa waan nama gammachiisudha namatti toludha yeroo gabaabaa keessatti guutuun isaa gammachuu caaluudha jechuudha. Maashaallah tabaarakallaa dargaggoonni irratti hojjettanii ustaaza kennaa gammachuu isaanii mala jettanii yeroo gabaabaa keessatti fooloowarsii 500 akka ga'u taasistanii hundumti keessanuu kan irra hojjettanillee kan maatii taatanii fooloowarsii kana ustaaza kana gammachiisuu qabna. Kan isaaniin maluu yeroo gabaabaa keessatti akka fooloowarsiin isaanii guutamu jettanii kan halkanii guyyaa irra hojjettanii hundumti keessanuu galatoomaa. Kan fooloowarsii akkaawuntii isaaniillee kunoo akkuma as jala argitan kana barreeffama akkaawuntiin hedduun gosa fakkeessanii akka isaanii kanatti kan banatanillee ni jiranii jechuudha. Isaan himanii jiranii namoonni hedduun akkaawuntiin nama hedduu wal fakkaataa akkaawuntiin isaanii kamii jedhanii koomentii jala barreessanii akkaawuntiin isaanii dubbatanii jiranii waa sadii jalaa qaba liinkii yuutuubii of jalaa qaba jedhaniitiin jiranii jechuudha isa kana jechuudha.
suuraa duuda isaanii duuba jiru kana maaliif profaayilii akkuma isaanii profaayilii isaanii san irra kaayatanii akkuma isaanii fakkeessanii namoota hedduutu akka fooloorsiin isaanii hin guddanne taasisaa. Alhamdulillahi galata rabbii amma guddatee dargaggoonni shabaabonni nama waan gaarii hojjetu aamilee ta'uun keessan ammallee akkanumatti itti hafuufuu jabaadhaa keessumaayyuu ulamaa'ii warra daawaa godhullee warra diinii rabbii barsiisullee warra waan ummata fayyadu hojjetullee hunda isaatu jajjabeessaa akkanumatti hunda isaatu gammachiisaa rabbi isin haa gammachiisu. Hundumti keessanuu mataa mataan kan fooloorsii gootanii kan laayikii gootanii hundumti keessanuu ustaaza kana gammachiisuu qabna. Waan isaanii fooloorsii 500,000 kana yeroo gabaabaa keessatti guddisnee gammachiisuu qabna jettanii gammachiistanii rabbi isin haa gammachiisu. Nama gammachiisuun ofumaafi kanaafuu rabbiin nama sanillee akkasuma gammachiisaa jechuun nama gammachiisuuf yaadee nama daddafeetti wanta namni yaadu san yeroo gabaabaa keessatti nama taasise ani uummata malee adda kiyya wanni an godhu hin jiru jedhee kan gara uummataa kana fide jedhanii alhamdulillahi yeroo gabaabaa keessatti gahee jira. Alhamdulillahi ammallee wanti isaan jedhan wanti isaan dubbatan kulliin kan yeroo gabaabaa keessatti bakka isaan yaadanii miti kan isaan hin yaadanii olitti bakka guddaa gahuu rabbi haa taasisu. Hedduu tokko nama gammachiisaa. Chaalenjiin fooloorsii مبروك مبروك ما شاء الله تبارك الله ألف مبروك مبروك كونغرا 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 congratulations إن جنة أستاذ إبسا حسين بقى جمدني بقى جيتني فورسيكم إبشني يرو جوابا كيستي وسما يادتين hordoftoonni hundi sarpiraayizii ajaa'ibaa hojjettanii akkasuma shabaabonni dargaggoonni irratti hojjettanii akka namoota hedduu bira gahu yeroo gabaabaa keessatti ustaaza keenya yeroo gabaabaa keessatti guyyaa ji'a tokko miti guyyaa 5 keessatti torbee tokko keessatti fooloorsii 500,000 kana galchuu qabna jettanii akkuma dubbattan sanitti galchitanii jirtanii maashaallah tabaarakallaa rabbiin isinirra haa jaallatu nama akka namatti waan gaarii hojjete bira nama dhaabatu nama ulamaa'ii gammachiisu nama waan gaarii namaaf dabarsuu jajjabeesseetiniin bakka guddaa akka inni gahu taasistanii jabaadhaa isinillee rabbiin bakka guddaan isin haa gahu. Wallaahi dargaggoonni shabaabonni hundi keessanuu rabbiin kan barakaa isin haa godhu yeroo gabaabaa keessatti chaalenjii kana guddisuu keessanii fi hedduu tokko namatti tolaa wallaahi yeroo gabaabaa keessatti yoo guddate torbe mata akkana fakkaate oduu chaalenjii kana jammaranii maashaallah torbee takka keessatti chaalenjii kana geessuu jechuun waan baay'ee tokko nama gammachiisudha. Dhugaa galatooma galata isiniin mala kabaja isiniin mala uummata jaalala ustaazii ibsaa Huseenii qabdan argisiistanii jirtanii hedduu tokko baay'ee tokko nama gammachiisaa baay'ee tokko namatti tola hedduu tokkoon gammadee jechuudha ani ammallee akkanumatti jabaadhaa nama waan gaarii dabarsuu guddisaa bakka guddaan gaa rabbiin isinillee bakka guddaan isinii haa gahu waan yaaddanii kan yaaddanillee kan hin yaadin olitti rabbi isinii haa guutu keessumaayyuu namni ulamaa'ii gammachiise gammachuun isaa rabbiin akkasuma isa gammachiisaa jechuudha nama waan gaarii dabarsu nama waan gaarii hojjetu jabeessu akkasuma isaanillee ummata keenya istiidiyoo hojjannaa jedhanii jiranii inshaallah ummata islaamatii nama waan guddaa dhaabuu rabbiin isaan haa taasisu isaanuu of dhiisanii dhimmi kee osoo wanti hedduun natti jiru ummanni keenya miidiyaa mataa isaa hin qabu istiidiyoo mataa isaa hin qabu miidiyaa mataa isaanii kan akka ummanni islaamaa itti tajaajilamu hojjechuu fi jedhanii maashaallah tabaarakallaa wanti isaan yaadan kun yaada baay'ee bareedaa yaada baay'ee guddaadha kanaafuu of bichaa osoo hin taane rabbii biratti illee waan guddaa argatanii akkasuma uummata islaamallee yaadan jechuudha isaan of dhiisanii uummata islaamaa uummanni keenya istiidiyoo mataa isaa hin qabu waan mataa isaa hojii mataa isaa uummatuu qaba inshaallah kan kana caalu rabbi ammallee bakka haa buusu jechuudha waan hundaa guutu kan isaan yaadan sanillee akkasuma waan isaan yaadan san ammallee rabbiin galmaan haa gahu istiidiyoo uummataa kan mataa isaanii akka banamuuf jedhee jira ustaazni jedhaniiranii jechuudha maashaallah tabaarakallaa rabbiin isaanirraa haa jaalatu waan gaarii kana yaaduu isaaniitiif rabbiin isaanirraa haa jaalatu chaalenjiin ustaazii
ibsaa kana fakkaata. Hedduu tokko nama gammachiisa. Hordoftoonni baay'een akkaawuntiin Alriyaanii chaalenjii waa'ee ustaaz ibsaa kana fakkaata. Maashaallah tabaarakallaa. Yeroo gabaabaa keessatti guuteetiniin akkanatti nama gammachiisa jechuudha. Maashaallah tabaarakallaa. Baga yeroo gabaabaa keessatti geettanii gammaddanii jennee jirra ustaaz ibsaa. Maashaallah tabaarakallaa. Baga gammaddanii koongiraa isiniin jennee gammachuun keessan ammallee akkanuma itti hafuuf gammachuun ulamaa'ii kenna hundayyuu itti hafuuf ulamaa'ii kenna hundaa sirriitti guddisaa jechuun dhaamsa kiyya. Kana fakkaata waa'een dhimma fooloowarsii ustaaz ibsaa. Maashaallah tabaarakallaa. Yeroo gabaabaa keessatti 500 galee jira. Chaalenjiin Alrayaanii akkaawuntii isaanii kenname jechuudha. Maashaallah tabaarakallaa. Uummanni hundi keessanuu jaalala ustaaza qabdan haala kanaan argisiistanii jechuudha. Jaalala guddaa akka qabdanii jechuudha. Rabbiin isin haa jaalatu. Nama jaalate Rabbiin isa haa jaalatu jechuudha. Maashaallah tabaarakallaa jennee jirra. Baga gammaddanii baga itti geettanii ustaaz ibsaa. Maashaallah mabruuk fooloowarsii 500 baga yeroo gabaabaa keessatti galtanii hundi keessanuu galatoomaa. Warri ustaaza yeroo gabaabaa keessatti fooloowarsii isaanii 500 galchitanii hundi keessanuu galatooma rabbiin isinirra haa jaalatu. Egaa hordoftoota kiyyaa viidiyoon kiyya kanarraa kana fakkaata. Gammachuu ustaaz ibsaa fooloowarsii 500 galanii jechuudha yeroo gabaabaa keessatti. Kana kanillee gammachuun isaanii gammachuu kenna. Viidiyoo irraa dalgee akkasuma galatooma hundi keessanuu dargaggoo xiqqaa guddaa shabaabban guddaa osoo hin jenne hundumti keessanuu kan irratti hojjettanillee kan haamilee guddaa taatanii hundi keessanuu galatoomaa galata guddaa qabdanii galanni keessan dachaa haa ta'u. Egaa hordoftoota kiyyaa viidiyoon kiyya kanarraa waa'ee gammachuu fooloowarsii ustaaz ibsaa hangana yoo irraa dubbadhee hingaa. Maashaallah tabaarakallaa. Rabbiin ammallee chaalenjii isaan jammaran ulamaa eekamuu chaalenjii isaan jammaran miliyoona haa taasisu. Maashaallah tabaarakallaa. Hundi keessanuu galatoomaa. Ulamaa'ii gammachiistanii Rabbi isin haa gammachiisu addunyaa akiratti haajaa muraanni keessan haa guutamu. Haajaan keessan yeroo gabaabaa keessatti fiixa haa bahu. Wanti isin yaaddan kan isin yaadin martuu yeroo gabaabaa keessatti muraanni keessan isinii haa guutamu. Nama jabeessuun nama gammachiisuun rabbumatu isa gammachiisaa jechuudha. Nama gammachiisa yeroo gabaabaa keessatti akkasii gammachuun rahmaaniin bira shaashaa isinii haa jettu isiniin jedha hunduma keessanuu. Allahu akbar. Maashaallah tabaarakallaa. Allahu akbar jennee jirra. Maashaallah. Wanti isin dubbattan, wanti isin qabattan, wanti isin jettan yeroo gabaabaa keessatti yoomuu gammachuu haa ta'u. Maashaallah tabaarakallaa. Kana fakkaata waa'een ustaaza ibsaa fooloowarsii asumarratti umuraa. Faamilee kiyyaa galatoomaa. Waga viidiyoo biraatti nutti baay naaf jiraadhaa isiniin jedha.